Ashamaa harka fuune qaqqaaliiwwattan barattoonni keenya kan fireeshmaan hundinuu akkuma beekamu fireeshmaan koorsii irratti dalaguu erga eegallee bubbullee jirra. Saniifuu barattoonni keenya kan yeroo dhuftan hangammaan tanaatti chaanaalicha sabskiraayib hin godhin. Chaanaalicha sabskiraayib godhuudhaan har'ammoo English Common koorsii iskiil waaniidha waliin ilaallaa jechuudha. English Common koorsii anis akkuma beekamu barataan keessan Fuad Abdumalikin jedhama. Dirreedawaa Yuunivarsiitii irraa School of Computing irraayi. Saniifuu har'a tooftaalee Ingiliffaa ittiin dubbiftan ispeeshaalii for common coursiidhaaf skill waanii kan itti dubbiftan kanaan isin agarsiisuudhaaf yookaan irraa dubbachuudhaaf dhufnee jechuu. Yeroo icciisita kana irraa dubbannu maal akka godhuu qabnuu fi maal irratti akka xiyyeeffannuu qabnu wantoota akkasiisan irratti akkanaaf xiyyeeffattan akka koorsii saayikooloojii yookaan loojikiitti moojulicha isaa guutuu dubbisuudhaan osoo hin taane koonseptii baay'ee barbaachisaa ta'e qofa akka irraa dubbiftaniin barbaadaa jechuudha. Koonseptiin sanoo maalii fi maal jedhamaa jettanii na gaafachuu dandeessanii jechuudha. Saniifuu koonseptiin takka takkaan Ingiliffaa iskiil waanii English language communication iskiil waanii keessa jirtu maali? Mid exaamii irratti foormii kamiin dhufa? Mid exaamiinoo steeppii paartii meeqaan baati? Kan jedhu irraa haasofnaa jechuudha. Akkuma beekamu miidiin exaamiin paartii sadiin kan baatudha jechuudha. Paartiin sadii maalii fi maali yoo kanaan jettu taate first of all choosing paartii inni baati jechuudha. Choosing paartii paaragiraafii yookaan paaragiraaf raayitingii paaragiraaficha dubbiftee paaragiraaficha keessaa dalaguudhaa fi fiiliing bilaank ispeesiidhaaf baay'ee jechuudha. Saniifuu fiiliing bilaank ispeesii keessattuu kan baatu wantoota akkamii? Choosing paartii keessattuu kan baatu wantoota akkamii? Wantoota kanarraa waliin ilaallaa jechuudha. Ispeeshaalii paaragiraafii akkamitti akka dalaguu dandeenyu paaragiraafii irratti dubbiftee tooftaalee kamiin akka dalaguu dandeessu fiiliing paartii akkamitti akka dalaguu dandeessu choosing paartii akkamitti akka dalaguu dandeessudha jechuudha. Saniifuu moojula guutuu isaatti dubbisuudhaaf osoo hin taane paartiiwwan si barbaachisu qofa irraa furattee dubbisuu qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf mid exaamiin especially some yuunivarsiitota akka Dirreedawaa, Haramaayaa, Odaa Bultuum yuunivarsiitota kanaa keessatti mid exaamiin English communication skill waanii chapter 1 haptuu 3 dhaabbaa jechuudha. Chapter 1 haptuu 3 san maal irratti akka xiyyeeffachuu qabdan bakka kam irratti akka xiyyeeffachuu qabdan kana waliin ilaallaa jechuudha. Especially fakkeenyaaf for skill waaniidhaaf chapter 1 akkuma waliigalaatti iyyuu moojulichi waan karaa irratti waliigalamee jiru waan ta'eef study skill jechuu tooftaa ittiin qorannuudha. Sana keessaa isa hunda dubbisuudhaan singeenye jechuu. Giraamarii irra naa xiyyeeffatte jechuu. Focusing giraamariidha jechuu. Especially focusing grammar. Modal in the infinitivity for giving advice dhaaf jechuudha. Amma isa kana keessaa kanatti naaf dubbistu 1.2 bira deemtee grammar focusii modals and infinitive for giving advice irratti naaf xiyyeeffattaa jechuudha. Isicha yeroo dhoyitee achirraa dubbistu moojulicha kee akkuma beekamu fu'ee peejii 10 irra jira jedha. Isachirraa fudhattee world wide extreme Ingiliffaa haa ta'u azira advanced English dictionaryota adda addaa dhoyitee achirraa bal'inaan naa dubbiftaa jechuudha. Malee moojulicha irratti takka jettee iskiiliidhaan takka deemtee dubbisuu hin qabdu jechuudha. For chapter 1dhaaf grammar partiin modal and infinitive for giving advice fi present perfect tense dha jechuudha. Types of tense keessaa kan chaptericha kana keessatti ilaaltu present perfect tense dha jechuudha. Yeroo present perfect tense kana bira naaf dheeyitu present perfecticha qofa hin ilaaltu jechuudha. Present partii isaa afaranuu simple present continuous present perfect fi present perfect continuousdhaas anaaf ilaaltaa jechuudha. Haala kanaanii qormaaticha irratti qophaa'uu dandeessaa malee akka koorsii kaanitti moojulicha guututti isaatti dubbisuudhaan Ingiliffaadhaaf especially for freshman skill waaniidhaaf jechuudha. Qophaa'uudhaaf ni ulfaata jechuudha. Saniifuu paarticha asirraa fudhattee moojulichi kee waan baay'ee waan hin qabneef moojulichi waan baay'ee xiqqishaa ta'eef azir advaansii bira deemtee advaansota adda addaa irraa fudhattaa jechuudha.
Isa kanarratti wantoota kanarratti tokko irratti nuuf dalagii yoo jettanis komentii jalatti naaf kaa'uu qabdan. Amma wayiidha jechuudha. Karaalee ittiin isin wantoota kana dubbisuu qabdan eessaa dhufuu qaba? Maal irratti xiyyeeffachuu akka qabda? Wantoota kanarraa haasa'uu barbaanneeti. Saniifuu yoo babal'inaan tokkotti paartiitti qabannee kan ilaalla jettan taanes komentii jala naa kaa'adha. Akkasii walitti deebinaa jechuudha. So chaaptar 1 keessaa grammar partii habbuma lama ilaaltaa jechuudha. Moodaalii and present perfect tensiidhaan ilaalta. Isa moojula keetirraa fudhattee gara other source deemta malee moojulicha kee hin dubbiftu jechuudha. Moojulicha irraa guutuu dubbisuun sin geenye jechuudha. Yeroo kee hin gubdu jechuudha. Exaamii adda addaatii waliin wal faana daleeti. So for chapter 2dhaaf health and fitnessdhaaf grammar partii teeknaa godhatta kana keessaas jechuudha. Specially conditionally jechuudha. Conditionally akkuma beekamu yeroo isa tokkocharraa conditionally kee fudhattu guessing meaning from context jira jechuudha. How many types of meaning? Contextual meaning and direct meaning jira. Special context meaning akka hiika iddoo galumsaatiin kunis specially part of the grammar jala waan jiruuf like grammar akka grammarichaatti ilaallaa jechuudha. So conditionally jala naa dheeyite conditionally typeota isaa kan jiran conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3 guutuu isaatti conditionalota kan hunda naaf ilaalte jechuudha. Perfect conditional kan jennuun itti deemtee jechuudha. Saniifuu isa kanaas moojulicha keetirraa fudhattee gara other sourceidha yookaan other dictionary like worldwide and English extreme dictionary deemtee ilaallachuudha dandeessa bal'inaan achirraa naaf fudhattaa jechuudha. So akkuma chapter 1 keessa jenne isa kanarrattis akkasi bal'inaan irratti conditionality godhadhu irra nu dalagii warroottan jettan komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu dandeessanii jechuudha. So akkuma beekamu culture value jedha chapteriin 3. So chapterii kana keessa maaltu jira grammar focusing. So grammar hidhaa baamalee Ingilifeenyaa keessatti wanti jiru pronunciation yoo ta'e jechuudha. Adda addaa kanneen baamalee moojulichi how to understanding is reading knowledge akkamitti akka beekumsa dubbisa keetii bal'ifattuuf yookaan improving your English skill kee guddisuudhaaf akka ati waan baay'ee dubbisuuf gargaara malee exam irratti kan bahu isaanota kanaa jechuudha. So chapter 3 jalattoo present simple, past simple, present perfect, past perfect in contrast. Saniif akkuma reefu jennetti present yeroo dureetti present partii isaa hunda ilaalta akkumaan jedhetti asis yeroo dhuftu teensota afran kana isaa anaaf ilaaltaa jechuudha. So haala kanaan dubbistee qormaatichaaf qoramuu dandeessaa jechuudha. So next chapter roota itti aanan ammoo gaafa final exam irratti liking or akka relative closes ifaa jira. Isaanota irrattis ni ilaalta jechuudha. Saniifuu isaan kana paartiidhaan qabadhee siif dhufuu hin danda'a. Kana siif dhufuu godhuu kiyyaaf chaanalicha subscribe, share, like, complete godhuudhaan komentii jalatti akkana nu dalagii waan jettu yaada keessan akkanaa kannitaniin barbaadaa jechuudha. Saniifuu moojulicha guddaa teekstii barreeffama guddaa kana dubbisuudhaan of dararuu hin qabdanii. Saniifuu qormaatichi akkamitti tooftota akkanaa kanaan special party 3 baajennee jira. Choosing party, feeling party and paragraph writing jechuu yookaan paragraafota kana abbaa jechuu. Sanaafiifuu qormaati isa jecha moojulicha guddaa dubbistee of jeequuf osoo hin taane wantoota si barbaachisan hanga kana akkanatti raanaaf dalagatta. Saniifuu bye channelicha subscribe godhuudhaan nagayatti naaf jiraadhaa waliin haa jiraannu.